jirtu jira ijoollee bannee beekaa hayyee yooyyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha nageen hin jiru fayyaan hin jiru mee arraan tana waan hatattamaa takkan harkaa qaba waan dafee hojiirra ooluu qabu keessattuu warreen biyya Awurooppaa Ameerikaa fi biyya Arabaa jirru daddafaatiidha amsa kana walii daddabarsa waa'ee hiriira duula gabaa lagannaa laalchisee waan takka odeeffannoo achiin nu dhufaa jirtu jira achirratti waan dalagamuu qabu waan dalaynuu jirra kanarra waan dubbannu jira jechuudha yeroo son gubne dafreetiin haruma qabxii xiyyad deema maaliif viidiyoonis gabaabbachuu qaba muuziqaa banuun hin barbaachisu yeroo saammanna waan haga ammaa goonerraa dubbannaa waan haga ammaa injifannoo guyyaa 12 kana goone keessarratti tabiraa ammata guyyaa 5 biyya keessa lafarratti dirreerratti laftinis kuno dirreenis kunooti fardinis kuno bakka ja'amu sanra waan dalagamaa deemurra waan dubbannu jira dirqaman ani fudhadhu jira dirqamaati fudhattu jira waan walii dabarsinu jira jechuudha soo kanaafu adara dafaati viidiyoo kana walii daddabarsaa sheer godha hatattamaan namni seentan hundi akka viidiyoo kana sheer godhaniin isin gaafadha jechuudha maaliif namoonni hundi akka dhufee bakka takkaa dhaggeeffatuuf ta duraan dura waa'ee biyya keessatti waan deemaa jiru waa'ee gabayaa lagannaa laallatee guyyaa 5 as deemu kana bifa kamiin milkeessina akkam goona maal godhu qabna bu'aan isaa maali khasaaraan inni fidu maali waan ja'urratti sirriitti irraa dubbachuu fedha isa san immoo gama duubarratti irraa dubbadha haga namni seenu waa'ee ammaan tana waan haga ammaa deemaa jirurra waan takka waan tole waan irra dubbatamuu qabu jira jechuudha waan oromoonni biyya alaa diaspooraa godhaa turre jechuudha haga ammaa yookaan godhaa jiru jechuudha maaliif dubbiin ijoon qabxiin gama boodarrattiin dubbachuu fedha waa'ee gabaa lagannaa laalchisee waan sirriitti odeeffannoo lafarraa naa dhuftee jira ta biyyarraa naa dhuftee jira isiisan haala itti waan san sirreessinuu fi nulleen dirqama asii warri biyya alaa jirru dirqama nuti bahuu qabnu kallattiidhaan waan anaa fi isin qofa laallatuuf keessattuu warri diaspooraa jiru waan laallatuuf isiisan gama duubatti irraa dubbadha jechuudha ta biraa haga amma erga Haacaaluu wareegame guyyaa 12ffaa isaati erga Jawaar Mahamaffaan hidhamanis guyyaa 12 xumuree guyyaa 13ffaa keessee jirra jechuudha akkitti nafxanyoonni afaan Oromoo dubbatan sirni biltsiginnaa yookaan sirni abiyoot akkinni itti Oromoo laalee fi akkinni itti Oromoo tilmaame dubbiin akkasan tahaaf hin jirtu jechuudha fakkeenyaaf yoon Oromoo tana Haacaalus ajjeesee Jawaar Mahamaffaa hidhee OMN yoon cufe Oromoon yoo fagaatte guyyaa 3 yoo fagaatte 7 takka wacceeti usti ni irraanfatti Jawaar faallee mana hidhat tortorseetiin san booda waggaa 10f angootii umrii dheereffadhaa jeeti abiyoot gawwichi calculation isaa karaa roongii jalaa deemaa jira jechuudha so kanaafu maaltu godhame guyyaa 12 kana erga Haacaaluu wareegame erga Jawaar Mahammad hidhame warri biyyaa maal godhe warri biyya alaa hoo maal godhe Oromoonni biyya alaa wanni isaan godhan tarkaanfii ciccimtuu fudhatan jechuudha tarkaanfii ciccimtuu fudhataman keessa lakkoofsaan bakka dur Oromoon keessattuu lakkoofsa guddaadhaan argaman lafoota akka Minnesota lafoota akka Berlin Germany fa German magaalaa gurguddoo UK fa biyyoota lafoota akkanaa kana hunda keessatti Oromoonni harka guddaan bahuudhaan erga bahan immoo injifannoo gurguddoo isaan galmeessanii jira injifannoon isaan galmeessan kun maali fakkeenyaaf warreen Minnesota walitti dhaabuudhaan highway guddaa interstate guddaa magaalaa san keessa jiru ala guutanii xarafa guutanii sagalee isaanii dhageessaa turan jechuudha Germanittis akkas UK keessattu warri German khalee bokkaa san keessatti osoo bokkaan akkana matarraa itti garroobu qabsoon teenya hagam takka akka ciminaa fi waan duubatti hin deebine fakkaattu khalee hojiidhaan agarsan dhiifama kutaa kana noof kolcha dhiifama waan oduun tun dabruu qabduu fi lafa hojii taa'eetiin isin dabarsaa jira idduudhaan waan yoon ka'ellee noof kolcha dhiifama naa godha jechuudha so kanaafu Oromoonni biyya alaa jirtan diaspooraa jirtan abiyoot kaasaahun namticha
ji'a jaha keessatti Nobel Peace Prize fudhatee Nobel Peace isaa arraan tana Oromoota diasporaatiin injifannoodhaan harka nagayna badhaasa harka nagayaatti fudhate san harki sun harka dhiigaa tahee argamu isaa arraan tana addunyaan badhaafte jechuudha. Keessattuu niwsiin gurguddaan addunyaa akka Washington Post isaa fi farmaajoo Somaaliyaa hunda ummanni kun Mugaabee akka Mugaabee tahaa jira. Afrikaa keessatti deebisanii kun ammallee diktaatershiippiin dhalataa jira. Abiy Ahmed Khalee Nobel Peace fudhate arraan tana harki isaa dhiiga tahee jedhaniiti niwsiin addunyaa wal harkaa fudhaa jiran jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Kun dhiibbaa xiqqaatti godhaan jiru biyyootiin chaansilariin Jarmanii Ameerikaa irraa bakka adda adda irraa Abiy itti bilbilanii cinqaanii jiran jechuudha. Kun qabsoo ati goote kun asiin dhaabbachuu hin deemu jechuudha. Ammallee kun bira kutuudhaan karaa saatalaayitiitiin ummanni keenya oduu waan nuti biyya alaa keessaa oofaa jirru arkuudhaan qabsoo isaanii itti muddanii oofaa jiran jechuudha. So kanaafuu diaspora wanni ati dalayde waan tuffatamaatii miti. Ammallee ijoolleen teenya ijoolleen Facebook live'idhaan yeroo hunda dabarsitan as baha gaaza qicaa itti jabaadha. Warreen biyya alaa jirtan waa'ee ajenda irratti waan godhuu qabnu ajendaa lammaffaa irratti dubbadha jechuudha. Waa'ee hiriira kanaan wal qabsee jechuudha. So kanaafuu wanni hanga ammaa goone waan nama gammachiisu waan hagana dhaabbatu miti. Amma yeroon ta biyya keessaati. Yeroon ta biyya keessaa kun jechuun nuti immoo dhaabbachuu qabna jechuudha. Nuti illee itti fufna warri biyyaa immoo ammallee jabaatee cimee itti fufuu qaba jechuudha. So kanaafuu waan xiqqaan dalayne lakkoofsa guddaan bahuudhaan Abiyyiin mastugo arrallee borullee nuti barbaannu amma sirnicha san buqqaasu itti aanee hayyoonni keenya hidharraa nu bahu. Hayyoonni keenya gaafii tokko malee haal duree tokko malee warreen mana hidhaa jiran warreen maqaa abaa'ootiin hidhaman warreen maqaa kaafaa'ootiin hidhaman miidiyaan keenya cufame hundi banamuu qaba jechuudha. Kana yeroo jennu sirnicha kana hiddaan buqqaasuuf jijjiirama fiduudhaaf dura dursoo hayyoonni keenya hidharraa nu bahuu qaban jechuudha. So kanaafuu wanni lammaffaa maali? Waa'ee gabaa lagannaa. Waa'ee gabaa lagannaa odeeffannoon Harargee bahaa Harargee lixaa Arsii bakka adda addaa nu gahaa jira jechuudha. Waraanni keessa deemee ummata doorsisaa jira. Magaalaa xixiqqoo hunda keessa waraana gannaqaniiti dukkaana keessan bana baajaajii teessan bana ja'aniiti arraan tana kaabinoota doorsisaa jiran. Ummanni never akkuma qophii isaa eegaletti itti fufaa jira jechuudha. Karaan guddaan Finfinnee irraa Jabuutii wal qabsiisu Finfinnee irraa Direedhaa wal qabsiisu makiinaa waraanaa qofaatu irra bobbahaa jira. Konkolaataan takka deemaan jiru. Konkolaataan takka deemaan jiru jechuudha. Maaltu deemaa jira? Makiinaa waraanaa qofa. Arraan tana maaltu deemaa jira? Waan kana ni cabsina jechuudhaan qophii siyaamtan kana ka'aatii maayikiraafoona gurguddaa fudhaati ummata keessa deemaa dalagaan ni jirti dukkaanni banamuu qaba baajaaj deemuu qaba ja'aniiti ummata kaabinee doorsaa jiran immoo namoota tokko tokko maal jechaa ni jiran qarshii 5,000 irraa haga 10,000 isin adamna jaanii waggaa isaan dukkaana bansanii deeman ummanni dukkaana fi cufee qulfii fudhatee badaa jira baajaajii fi fudhatee badaa jira nam takka isaan dhagahaan jiru. Kanaafuu dirqamni nin arra dhufeef wanni nuti godhuu qabnu haaluma wal fakkaataa bakka hunda deemaa jira. Arraan tana Abiy Ahmed Itoophiyaa keessa yoo xiqqaate yoo namni miliyoona 5 haga miliyoona 10 interneeta fayyadamu taate yoo guyyatti average qarshii 10 namni fayyadame qarshii miliyoona 100 takka taabee taa guyyatti. Yoo namni miliyoonni 5 qarshii 10 qofa guyyatti ka interneeta fayyadamu taate miliyoona 100 qarshii 10 qarshii 20 yoo namni ka guyyatti interneeta fayyadamu taate miliyoona 200. Arraan tana Abiy Ahmed already guyyaa 13 keessatti qarshii biliyoonaan shalagamu interneeta qofarraa miliyoona 100 lakkaamu khasaaree jira already teeleen interneet jechuudha. Amma waraanni deemee nyaata nyaachaa gaaza qaba waa hunda qaba innillee kanarra deema akkana khasaaraa jira. Kana gubbaan gabaa laganaa irra fiddee jirta dippiloomaasii biyya alaa kokkee qabdee jirta jechuudha. Kanaafuu wanni nuti goonu arraan tana warri diaspora warreen nalaalaa jirtan nama 5 dirqama fudhadhaa deema waggaa viidiyoo kanarra an bo'e. Ta duraan dura warreen daawwataa jirtan nama 2,000 nalaaluu jira. 2,000 kun ta duraan dura viidiyoo kana share godha takka. Lammaffaa it's okay don't worry yeah. Lammaffaa warreen na daawwachaa jirtan takka tadhumaa dhiifama wajji na obsaa ku takka. Warreen asirraa na daawwachaa jirtan namoonni 2,000 na daawwachaa jirtan kun 2,000 nu share godha takka. Lammaffaa namni hundi matatti fira keessan obboleessa keessan ilma haboo ilma adeera abbaa fedhaa jiru
qe'ee jirtanitti ijoolleen biyya arabaa jirtan ijoolleen awurooppaa jirtan ijoolleen ameerikaa jirtan bakka jirtanii qoqqobbii kana uraa tana cufuuf bakka jirtanii ummata keenya namuu mata bilbila osoo bilbilli cufamne fedhan bilbilallee haa cufani kunis khasaaraa takka nuti mootummaa kana jilba caccabsu mogolee isaa buusu dalagaan teenya tana jechuudha namni bakka jirtu qarshii doolaara 10,000 qabaati arraantana bilbila bakka jirtanii xiicha maali jirtan hin bahina dukkaana keessan hin banina baajaajii teessan hin oofina konkolaataa keessan oofina kabajaati labsii qeerroon baase kan hujirra oolchaa jaati bakka jirtanii dhaamsa kana daddafaati amma oggaa asirraa buutan dabarsaa please dirqama baha akkuma hiriira dirqama baatan akkuma Twitter campaign dirqama baatan akkuma Facebook campaign dirqama baatan arrammoo dirqamni isin kannamaa jiru warri biyyaa for sure wannarra argachaa jira odeeffannoo OMN irraa karaa adda addaatiin argachaa jira isin immoo anaa fi atis bilbilaan nama shan fudhannee ka'uu qabna irraa sirra arra oggaa viidiyoo kanarraa baate nama 5 fudhadhuutii haloo je'i doolaara 5 gubi arrantana atis doolaara 5 yoo gubde qabsoodhaaf akka gubdettiif laalta wanni ati gootu hin jiru kaabinee keessattuu kaabinee bilbila kaabinee odeeffannoo nu gahaa jirtu ijoollee qeerroo maqaa isaanii barreessitanii yoo kannitan already kaabinoonni tokko dhageenye jira warreen oggaa humni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa ijoollee maqaa qeerroo nu kanna oggaa isin jaa warreen kannitan tarkaanfii yoo isinirra fudhatame isiniitu ifirra fudhate jaati bakka jirtanii warreen fira kaabinee qabdan warreen fira qeerroo qabdan hunda bilbila amma dhaamsatti hima ijoolleen teenya takka akka maqaan tokko poolisaas ta'e raayyaa ittisa biyyaa ta'e nam tokkoof akkan kana maaliif oduu miliixee nu baatee nu gahe jira jechuudha maaliif jennaan kaabinoonni biyya takka maqaa ijoollee qeerroo barreessaniiti humna ittisaati oggaa kana humni ittisaa dubbisan dafee ijoollee qeerrootiif himee qeerroodhaan jalaa baqadhaa jaaniin jechuudha waanni akkana already uumamee jira wanni akkana akkan taane hatattamaan ijoollee qeerrootti hima nam takka akkan baane dukkaanni tokko akkan banamne immoo kaabineen ijoollee qeerroo teenyaa fuudhee maqaa dabarsee laate ifiif tarkaanfii firra fudhate kana jala muraatti hima kana wanni goonuuf businessni daldalli wanni dhaabbatuuf khasaaraa internet irratti isarra dhufte khasaaraa daldala irratti irra dhufte khasaaraa gibira irratti irra dhufte waan harkaa qabnuun mootummaa kana mogolee isaa caccabsutti jirra jechuudha dippiloomaasii harka nageenyarraa harka Nobel Peace irraa karaa harka dhiigatti jijjiirtee jirta qeerroon biyya alaa ammallee dirqama kana fudhachuu qabda jechuudha dirqama kana wanni fudhattuun bilbilaan mata bilbilee waan akkanaa deemaa jira stop kaabinee faa warri fira qabdan kaabineetti himaati akkana jettanii ijoollee maqaa akkan kannine itti himaa jaa itti dhaamaa jechuudha soo kanaaf arra duulli gabaa lagannaa naannoo takka warri bane yoo jiraate bilbilaati akka cufan dhaamsa dabarsaaf akka cufan akka kabajan dhaamsa dabarsaaf yoo didan tarkaanfii akka biizinasa ifirra fudhatan akka namuu baru itti himuu qabnaa jechuudha soo kanaafuu adara warreen asirra jirtan nama 2,000 olii jira waan kanas walii sheer godha walii daddabarsa arraantana yoo xiqqaatte mootummaan Itoophiyaa internet qofa cufuurraa teeleen guyyatti doolaara miliyoona maali qarshii Itoophiyaa miliyoona 100 ol khasaaraa jira jechuudha every single day miliyoona 100 khasaaraa jira yoo namni miliyoonni 5 qarshii 10 guyyaa fayyadame yoo namni miliyoonni 10 qarshii 10 guyyaa fayyadame arraantana miliyoona 100 guyyatti khasaaraa jira jechuudha waan amma daldalli cufame gubbaan waan gibira dhaburraan qofarraa jechuudha soo kanaaf osoo koronaanu already mogolee isa cabsee jiru oromoo dhaggeeffadhaa rabbiin karaa hundaan itti isinii jira rabbiin karaa hundaan itti isinii jira xayyaarri Itoophiyaa harka 80 galiin isaa ka duraan biliyoonaan sharafa alaa galchu iskat hin jiru tak kana abiyyi afaan isaatiin jedheen gadda paarlaamaa irra taa'ee ani hin jenne abiyyiitu afaan isaatiin paarlaamaa irra taa'ee yoo xiqqaatte harki 80 xayyaarri galiin isaa is gone isa qofa miti xayyaara Ameerikaa hundaatu galiin dhaabbate nama qarshii 20 xayyaara horuuf dhabanii jiran sababa koronaa tak lammaffaa galii silaa ummanni biyya alarraa erguudhaan maallaqa asirraa ergamuun hadur qarshii 100 ergu qarshii 50 erguudhaan maallaqni haabitti kattee jira lam harkuma isaatiin waan silaa galii teeleen internet irraa guyyatti yoo xiqqaatte qarshii miliyoona 100 takka argatu yoo nam tokko qarshii 10 fayyadame guyyatti
ani gaafaan Itoophiyaa ture qarshiin dibbita kanan geessu adeero dirgim qarshii dhibba lamatti neexee amma sirraa dhumti kana hunda eenyuun na nyaachuu ture teeleen na nyaachuu ture jechuudha arraan tana teeleen Itoophiyaa qarshii 20 yoo guyyatti nama tokkorraa 20 dhabe nama miliyoona 10 yoo dhoytan meeqa dhufa miliyoona 5 yoo dhoytan meeqa dhufa calculate godha guyyatti qarshii miliyoona 100 waan shalagamu every single day dhabaa jira jechuudha multiply by 13 days erga cufame khasaaran xayyaaraa osoo jiru khasaaran koronaan fide osoo jiru khasaaran geejjibni dhaabbatu osoo jiru khagaaza osoo jiru khateelee irra dabalame guyyaa 5 if qabu qabdan namu ammallee isi waan gootan diaspora waan gootan kallattiidhaan namni ilaalaa jiru warra biyya keessaati miti nin beekaa interneetiin jiru warri ilaalaa jirta warra biyya alaati garuu warri biyya alaa ammaa kana madaalu jiru 2300 isiniin 2300 kun yoo share gootan peejii keessan irratti wal dabra share gochuu qofa osoo hin taane bilbilaatii akka namni tokko wanni kun uraantun hin banamne kabanelleen akka cufu dafaa dhaamsa kana dabarsaa doolaara 5 if qaba warri biyya alaa jirtan silkiin bilbilaatii ummata keenya hunda bakka jirutti yaadachiisa mootummaan ka inni irree sirra godhachuu danda'u ka inni si mo'achuu danda'u ka si dha'uu danda'u yoo waraana isaa nyaachisuu danda'e waraana kana gibira kafaluu danda'e yoo hojjetaa mootummaa mindaa kafaluu danda'e ka si garafu ka si cafaqu yoo gibira sirraa guurrachuu danda'e yoo immoo ati karaa itti cufte yoo hin bahu hin gurguradhu hin bitadhu jette kun immoo mootummaa tokko ikonomii isaa ka duraan qarshii biliyoona meeqa galii guyyatti argatu irraa cufte jechuudha kana maaliifin jechuu barbaade arraan tan Itoophiyaan biyya koornara irra teessuu miti biyya xiqqishoo xarafa boordara Itoophiyaa Keeniyaa irra teessu takka xarafa Suudaan irra teessu takka xarafa Jibuutii irra teessuu miti Itoophiyaan handhuura dhiifama Oromiyaan handhuura Itoophiyaati lafa guddoo irra teessi ummata guddaa qabdi yoo Oromoon nagaha ani akka gaafaan na waraanaa eegeedhaan shafshaf na gootu naan gahee jira gabrummaan fudhadhu yoo Oromoon je'ee dide wanni hin dinneef hin jiru jechuudha so kanaaf akkuma warri biyya alaa Oromoon Abiy must go je'etti warri biyya keessaa immoo funyaan isaa qabee ikonomii isaa hudhee qabee yoo taa'een boru ganama si hojii haasoo godha maaliif jennaan every single day dijitiin ikonomii isaa akkanatti karaa hallayyatti shorgogaataa jira jechuudha ka koronaan isa shorgogeesse ka xayyaarri isa shorgogeesse ka teeleen isa gana qaqqabaa deemu kana gubbaan kabira irra dabalteef jechuudha kun guuza warra magaalaa Finfinnee illee isinii baasa guyyaa shayyoo cuftan warri Finfinnee warri dippiloomaasiin magaalaan handhuurri keessa taa'u sun u'uja gurra lama quba haayate jechuudha kanaaf dhugaan teeni mul'ate ati Oromoon arraan booda akka namicha huno dheengadda dhufe jaarsa qabrii afaan jiru san jeranaalticha eenyu camadaa jedhan sun akka sanii sun dhufe arraan tana dullaa yaaza'uun gimbaaruun baloo baxiit kanuun jechuun anaafisi baana qeerroo teenya baana beeka haanu laaluga nu fixee miliyoona 49 nu fixanii mana hidhaa already guutee ni kijiban nama 4,000 dhame jaan nama 400 ni caala manni hidhaa guutee mana barnoota nama hidhaa jiran jechuudha so kanaaf kana akka milkooyne fedhan haa hidhan nu guraa oolan waan fedhan haa fidan mootummaa kana yoo arraan tana injifanne yoo guyyaa 5 kana injifannoon galle Oromootii injifattee jirti yoo ammallee gaafii teenya deebisne yoo Jawaar Mahamaffaa hiikuu baatan yoo gaafii ijoo teenya deebisuu baatan tooftaa biraatiin dhufne jechuudha so kanaaf keessaan alan wal dhaggeeffachaa deemna warreen odeeffannoo biyya adda addaa bilbiltan namoota dhageettii qaban namoota Facebook kanarra dhageettii qabaniif namoota gurguddaa adda addaatti odeeffannoo dabarsaa kana nutilleen odeeffannoo teessa wali qabnee bakka adda addaa irraa wali cuunfine karaa kanaanis dabarsuu dandeenya karaa miidiyaatiin televizyinaanis dabarsuu dandeenya jechuudha so kanaafu warreen odeeffannoo qabdan gama keessaatiin nuufis ergaa namoota adda addaatiif ergaa oduun akka wal geessu waan kanarra dalaga maaliif tokko amma owwituu wanniin dhufeef ta dura waan amma kaabinoota cafaqaa jiran ummanni waraanaa kaabinoota cafaqaa jiran haa maakiraafoona fudhaati biizinasa banaachaanii jiran ummanni kaabinoota maakiraafoona fudhatanii iyyan namni isaan dhagoon jiru warra amma haya je'ee oggaa isaan iyyan gizee deebi'a wanni banaman jirtu cal so kanaafuu hojiin bahaafi jirti raayyaan waan nyaatee dhuguun qabu kaambii keessan jiru ala jira kaambii keessaa baheeti ala jira maal nyaatee dhuga kaambii keessaa bahe magaalaan beeyne dhufe manni hoteelaa cufaadha maal abbaa isaa dhakaa nyaata moo maal nyaata koshoroo isaa san nyaateeti koshoroo isaa san nyaataa yoo barbaade waan fedhe godhuu danda'a kana achi nuti duulli keenya gaafiin teenya hanga deebitu nuti mootummaa kana funyaan isaa qabnee
mogolee isaa caccabsu already koronaan mogolee isaa jilbasii cabsee jira already koronaan xayyaara sirraa cufuudhaan ikonomii Itoophiyaa dijitii 23 gaccabsuudhaan isa qofaa miti addunyaa guutuu jechuudhaan erga sii caccabsee jiraate ati immoo kana qabsooteeti irra dabalataa jechuudha ikonomii caccabale maaliif jennaan ati eenyu gaafaa waraantee eegeedhaan wash goota ati eenyu gaafaa waraantee jaarsummaa jettee sobda jettee dhugaa jirutti himta jechuudha sigale soo kanaafu arraan tana Abiyoot Kaasahuun guyyaa isaan lakkaawwachaa jira whether he like it or not oromoonni injifatti kadhume dhumeeti kaafe bilisummatti dabraa jechuudha akkanatti wareegama xiqqeessaa oromoon ammallee akka wayyaanee funyaan qabdee ariitetti isaan kanallee funyaan qabdee darbuu deemte jechuudha soo kanaafu guyyaan shanan kun guyyaa labsiiti isinilleen anilleen dirqama keenya fudhannee bilbilaan bakka jirru oggaa asirraa buutan adaraa wannin isinidhaamu yeroo asirraa buutan please doolaara 5 qaba doolaara 5 warreen asirra teessanii ilaalte warreen biyya alaa jirtan lakkoofsa xiqqaan qabdan Suudi irraa jalqabee hanga North Americaatti Canada South Africa Europa Canada Australia jarri kuyyoo walitti dabalamne nama miliyoona ni caalla warri biyya alaa jiru nama xiqqaa miti namoonni kun hundi yoo bilbille doolaara 5 yoo qabne arraan tana hiriira kana maali gabaa lagannaa kana milkeessuu dandeenya jechuudha maaliifin isiniin jee akka hundi uniformii ta'u akka hundi wal fakkaatee ikonomiin guutu cufamee taa'u hundi keenya bilbillee akka keessattuu warreen fira kaabinee qabnu feetan maayikiraafoona fudhaa iyyaa malee uummata keenya ijoollee teenya qeerroo teenya takka akka maqaa dabarsitanii kannine akkan doorsisne asumaan itti dhaama injifannoodhaan guyyaan gabaa lagannaa guyyaan dura successfully deemaa jira jechuudha soo kanaafu warreen bakka naannoo bana bilbilaa dhaama akka dafanii cufan itti dhaama immoo bakki guddaan isin dagachuu hin qabne karaan guddaan tokko Jabuutii fi magaalaa Finfinnee wali hidhu Harargee keessa boo jechuudha karaa Harargee keessa karaan bahaa jiru kun makiinaa waraana qofa irra deemaa jira konkolaataan daldalaa tokko irra deemaa jiru takka irra deemaa jiru dhaabbatee jira that's the main wanni guddaan hiddi dhiigaa guddaan kasammuu bireenii kanarraa deemee kamorma kana jalaan dabree duyda kana lafee duydaa kana keessaan hiddi guddichi karaa biyya guddaa deemaa jiru cufamee jira hin jiru wanni takka illee socho'aan jiru jechuudha makiinaa waraanaa malee kun injifannoo guddaadha guyyaa shaniif xumuruu qaba warreen fira biyya alaarraa qabdan bilbila adaraa irra deddeebiisanii dhaama tanuma isinii dhaamuuf hin dhufe odeeffannoo qabaattan keessaan nu erga keessaan namoota isinii dhihaatuun akkuma walitti dhihaatanii walii erga jabaadha dirqama kana fudhadhaa bu'a akkuma maaliif jennaan dirqama kana fudhachuun Jawaar Mahammad hidhamee jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeefamee jiruun nuti warra guyyaa sadii wacee galuu miti never ever Oromoon kaduri miti Oromoon duyda gabrummaatti baadhatuun qabu Oromoon akka duritti caalaa xiiqawee takka Minnesota keessatti Oromoon akkanatti hiriira baheen beeku takka Jarman keessatti akkana baheen beeku why because dubbiitu jabaati aftan inni xifaa erga jee Abiyyi lafaanu kee Abiyoon nu kee nutilleen bannee banna malee nuti siin iyyineen gallu haga dhuma siin falmanna jennee itti jabaannee ka'uu qabna yoo guyyaa shanan kanaan deebisaan teenya nu deebuu baatte tooftaa haarawaani qabsoon itti fufte jechuudha ilaa hanga hidhannootti jechuudha amma garuu fincilliitti eegalee kun galma gahuu qaba fayyaa argadha walii daddabarsa guyyaa gaarii walii dachaana yoo dubbii waan haaroo ni jiraate isinitti hin deebi'a nagaa naa tura